Maashaallah waan ajaa'ibaa qabadhee isin dhufee jira. Sapiraayizii ajaa'ibaa qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Hundumti keessanuu sapiraayizii ajaa'ibaa isin qaba jechuudha. Asumaan hundi keessanuyyuu sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu hin irraanfatinaa isinin jedha. Akkuma isin argaa jirtan kana as biratti meeshaaleen isin argaa jirtan kana jechuudha. Akkaataa isin barbaadanii fi akkaataa fedha keessaniitiin jechuudha. Meeshaalee hedduu babbareedaa ta'e qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Kana qofaa miti sapiraayizii ajaa'ibaatu jira jechuudha. Sapiraayizii ajaa'ibaa qabadhee isin dhufee jira. Warroonni na jaallattanii fi warroonni boota guddaa naaf hawwitan hundumti keessanuu akka irraa gammaddanii fi akka itti gammaddan abdii guddaa isinirraa qaba jechuudha. Akka isin naa gammaddan illee abdii guddaa qaba jechuudha. Hunduma keessaniyyuu isin galateeffachuu barbaada jechuudha. Asumaan viidiyoo kana osoo seenuun duratti laayikii fi sabiskiraayib godhaa isinin jedha. Hiriyoota keessaniif illee sheer godhaati. Namuma hunda birayyuu akka gahu viidiyoo kana naa taasisaa isinin jedha. Namoonni baay'een guddina kiyyaa fi akkaanii bootaa wayii gahuu fi warroonni hawwaa turtan hundumti keessanuu naaf galatoomaa hedduu guddaa isiniif qaba. Bootaa guddaa isiniif qaba. Maal jedhee akka isiniif ibsu hin beeku. Hedduu isin galateeffadhaa isin jaalladha. Rabbi umrii keessan isiniif haa dheeressu. Yaada muraada keessan hunduma keessanuuf isiniif haa guutu jecha. Anillee har'a sapiraayiziin ani qabadhee isin dhufe jechuudha. Maashaallah mana fanicharaa banannee jirra. Warroonni meeshaalee oriijinaalii akka amma isinitti isin mul'isaa jiru jechuudha. Meeshaalee kwaalitii oriijinaalii jechuudha. Algaa irraa akkasuma argaa irraa akkasuma mooyyoo TV staandii akkasuma qumsaaxinii meeshaa fanicharaa waan ta'e guutuu jechuudha. Teebilii garaagaraa irraa namoonni hojjechiifachuu barbaadan jechuudha. Ogeessa cimaa ogeessa gaariidhaan akkasuma mooyyuu miidheeffii tokkoffaa ta'een jechuudha. Meeshaalee ajaa'ibaa meeshaalee biyya alaa diizaayinii biyya alaa irraa akkaataa barbaadanitti gadi buustanii keessaa yoo naaf ergitan ta'e isiniif hojjanne jechuudha. Maashaallah mana fanicharaa banannee jirra jechuudha. Mana fanicharaa banattee jirti jechuudha. Zulaan hedduu galatoomaa isinin jedha. Warroonni bakka guddaa fi iddoo guddaa naaf kennaa turtan akkam bakka guddaa gahuu fi naaf hawwaa turtanii du'aa naaf kadhataa turtan hedduu galatoomaa. Wanta isin dhoksu waan hin qabneef jechuudha. Mana fanicharaa banannee jirra jechuudha. Isin immoo kasanirraa eegamu meeshaalee barbaadan jechuudha. Onlaayinii irraa gara barbaadan irraa iskiriinshot gootaniif yoo fiddanii diizaayinii biyya alaatiin jechuudha. Haala gaariidhaan layyatti goonee wanta ajaa'ibaa isiniif hojjanna jechuudha. Akkasuma mooyyuu hojiin kun waan illee akkuma itti fufeetti jira. Meeshaalee warroonni gabaa irraa bitachuu barbaadan illee wantoota barbaadan isiniif binna jechuudha. Maashaallah haala kanaanii ogeessa tokkoffaa ta'e jechuudha. Ogeessa cimaa hedduu tokkoffaa ta'e jechuudha. Diizaayinii layyatti jedheen inni guddaan wanti isin beekuu qabdanii immideeffiidha jechuudha. Immideeffii oriijinaalii fi immideeffii kwaalitii ta'een jechuudha. Isiniif hojjanna jechuudha. Guutuutti imnata yookaan ammoo amantii nurra keettanii yoo ajajattan haala gaariidhaan isiniif hojjanna jechuudha. Warroonni hanga mana bira hojjechiifattan meeshaalee akkamii akka ta'e meeshaan ani hojjedhu hin beektan jechuudha. Hundumti keessanuyyuu akkasuma ammoo yoo qaamaan illee bira geettanii arguu baattanii akkanattuyyuu hin hubattan jedhee yaada. Immideeffii tokkoffaa ta'ee lammaffaa ta'ee sadaffaa ta'ee ijaan hin argitan garuuyyuu meeshaa inni akkaataa dibama qalamii isa bira ammoo akkaataa wantoota inni ittiin hojjetame jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni baay'een masaabaa isaa noormaanii hojjetanii nu garuuyyuu tan sharaataatiidhaan hojjanna jechuudha. Akkasiin hin hojjannu duwwaa isaa hin hojjannu. Inni sunuyyuu gatiin isaa innoo birrii guddaadha jechuudha. Sababni inni sharaataatiidhaan hojjannuu fi yeroo masaabaa isaa assaabdan jechuudha. Yeroo masaabaa fakkeenyaaf masaabaa dirisiinkii tan argitanii masaabaa kan yeroo as bantan jechuudha. Yoo tan sharaataati ofirraa hin qabaanne gamanumaan yoo as harkisan keessaa lafa bu'a jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ammooyyuu itti achi deebisan ammooyyuu immideeffiin lamaan warrigee ittillee achi namaa hin deebi'u makaraa nama argisiisa jechuudha. Argitanii kun amma mucaan as harkisu kun maaliif akkana as harkifamaa achi deebi'a wanta sharaataati ofirraa qabuuf jechuudha. Argitanii dalgi isaa masaabaan isaa wanta sharaataati qabuuf haaluma qallaalii fi haaluma salphaadhaan banamee deebi'uu danda'a. Yookaan ammoo keessaa bu'allee isa biraa ammoo yoo achi deebisnaadhaan immideeffiin lamaan illee warrigaa rakkoo biraa uuma jechuudha. Akkasuma immoo maxafaan itti nu hojjennu maxafaa oriijinaali meeshaan hundumtu meeshaa kwaalitii jechaadha. Meeshaalee oriijinaalii yeroo kamiyyuu warroonni nu biratti hojjechiifattanii yoo
galtanillee jechuudha meeshaa keessan ijaan argitan akka irraa gammaddanii fi boota itti fayyadamtanitti namni hundumtuu akka du'aa nu gootan feena. Akkasuma immoo waan badaallee wanta hin taanellee wanta badaallee yoo hojjanne namni sun ammoo yoo itti fayyadame jechuudha birrii namaatti irra bahee inni kun burcuqqoo miti meeshaalee birrii gurguddaati namni hoggaa hedduutti itti yaadee yeroo takkatti tana anjeffate hojjetata waan ta'eef akkasuma immoo yeroo wanta badaan hojjanne yoo argani namni qaamni isaanii hirrifataa akkasuma hin dallana osoo namni kun afaaninuu iyyuu dubbachuu baate hirrifannoonni gaafa san inni galee argusuni akkaataa inni itti hojjechiifate sawwaan beeknuu fi nuuf gaarii miti jechuudha. Maaliif namni guddachuu fedhu tokko fi namni kaayyoo qabu tokko namni boota guddaa gahuu fedhu tokko kamiyyuu jechuudha. Namni boota gaarii gahuu fedhe kamiyyuu jechuudha. Afuma akkuma ofiif boota gaarii hawwisanii nama biraallee jaalatamaa fi kabajamaa argachuu akkasuma immoo wantoota nama rifachiisuu fi wantoota namni sun namarraa argu hin feene irraa fagaachuudha jechuudha. Nullee akkasuma akka namni kun jechuudha kastamariin keenya kamiyyuu jechuudha islaama ta'e kiristaana ta'e kamiyyuu jechuudha dhiira ta'e dubartii ta'e namni kamiyyuu jechuudha akka obboleeyyan isaaniitti wanti bakka buune meeshaa aziru asii bitaa ka asii hin jirre boota biraatti ajajaan fechisiisaa wantoonni nu akkana hojjannuu fi booda yeroo galan nama kana qalbiin nama kana akka hin cabne qalbiin nama kana hin cabsinu jenneeti sababa saniif jechuudha warroonni meeshaa narraa bitattanii itti fayyadamtanii argitanillee hin jirtanii akkasuma maatiin keessanillee yeroo fuudhu dhufaniyyuu hagam akka irraa gammadanii akkamii akka qalbiin isaanii gammadde namni hunduu hin beekna jechuudha. Meeshaa oriijinaalii fi kwaalitiidha jechuudha meeshaa nu hojjannu yeroo hundumaayyuu hin beektanii warroonni nu biraa hojjechiifattanis akkasuma warroonni hiriyoonni isaan hojjechiifattee hiriyoonni isinitti himtullee hin jirtan jechuudha. Faayidaa akkuma ofii faayidaa argachuu feenu san isinillee nurraa akka fayyadamtan feena nu qofti isinirraa fayyadamuun feenu isinillee akka nurraa fayyadamtan nullee isinirraa fayyadamu jechuudha. Namni lachuu gama lamaan iyyuu faayidaa akka argannu fedha jechuudha. Nillee akka isinirraa fayyadamu isinillee akka narraa fayyadamtan sababni isaa waan hin taane isiniif hojjadhee qalbii teessan isin cabsuu hin barbaadu wanta gaarii isin hojjadhee akka du'aa hinaa godha akka fayyadamta yeroo hunda qalbiin keessan isin gammada jechuudha. Namni meeshaa mitii uffata yoo bitatu hin gammada amma fakkeenyaaf isin hoo bitattan hin gammadanii gaafa galtanitti fayyadamtan kana caalaa daran qalbiin keessanii fi miirri keessan isin gammade akka haarawaati yeroo argitan sanii galtanii akka fayyadamtaniif qalbiin keessan hin goggo'a gaafa galtanitti fayyadamtan akka qalbiin keessan gammadee qaama miira keessan guutuun isin gammadee gammachuu saniin akka du'aa nu gootan feena malee akka nutti rifatanii dunyaatti jedhaa namni nama abaaruu hin feenu wanta gaarii hojjanne waan gaarii irratti guddachuu feena malee akkas waan akkasiin feenu jechuudha. Akkas sababa kanaaf jecha waan gaarii hojjanne isin qofaaf osoo hin taane ofii kennaaf jechuudha yookaan ofii kennaaf malee isin qofaaf miti wanta gaarii ka hojjannu haala kanaan waan haaraa kana qabadhe isin dhufe jiraachudha akka isin irraa jaalattan abdii guddaa isin irraa qaba kan ammoo maaliin beeksisanis subscribe